nagaa keessanii jirtu isin jedha. Egaa haalli kiyyamoo har'aa viidiyoo yaanan qabadhee dhufeen isinitti himuun barbaade. Kunis maal yoo jettanii rakkoon qabu kun isinitti agarsiisu. Guyyaa dheengaddaa jechuudha waan ishiin nagootee gubaan dheengaddaan irra oole. Gubaa miti jechuudha. Akkasii gubachaa ooleen galgala hin galtee haala galtee hindee kan argitanii. Egaa argasii nama sanatti fidee galgala sanii namoonni hiriyoonni yaa'ee dhufee galgala sanii nu araaramne. Egaa namni nama bira illee hin darbu. Booda badiin kama ishii ta'e odoonatti miti baate rakkoon qabu. Atis badii qabda baawraa keetti immoo dhabuun kee badiidha jedhanii badiitti muranii. Badii ofiitis fudhattee egaa dhaloositee jalqabdee galmooftee turte amma barnoota irratti. Egaa kun barnoota irra hin jirtu ana kun manatti na hiite jechuudha. Guyyaa isaatti hidhameen ta'a manumaan jiraa gammaatu. Gammaatu sa'aatii tokkotti baati. Hangaltu sa'aatii 11tti achi baati. 11 walakkaatti mana geesse jechuudha. Egaa kun maatii ani maatii dhaabuu akka ittiin boosu akka ittiin walii galees deemu qabu. Egaa amma anillee erga ishiin kana gootee amma qorxee kana bittee gaazaa ofiitis kaffaltee amma deemsa waa kaateef. Garuu kan namoonni achii dhufe kun maal akka ta'e hin beeku. Mee garuu namoonni achii dhufee too baadiyyaatti galee baadiyyaa taa'ummoo asillee hin deebi'u namoonni ittiin hoo jiraattan harka baasa. Garuu immoo namoonni dhaqee waggaa 6, 7, 8, 10 dhaqee achi geetoo deebee gara maatiitti hoo gale ji'a 2, 3 yoo ta'e yookaan waggaa tokko guddate yoo ta'e nan deebi'a. Maali garuu haalli jiruun achisiitti toluun oolu natti fakkaata. Hin deemne waggaattan kan. Maal odoonni dhufaate akkam ta'an maal taatu akkam ta'a. Kanaafuu kun rakkoon qabu garuu namoonni baay'een isa filattu natti fakkaate. Kuni filannoon keessan. Kanaafuu maaliifii abbaa warraa torraa wajjin ta'anii nooranii waan jiru fooyyessaniiti adeemsuma jira. Maaliifii namni yoo deemsaaf ka'e hanqinuma jiru san guuttachuudhaaf deema malee waan biraatiif miti deemsa keessanii jibbeetii mitanii. Maaliifii namni jiruu ofii fooyyeffannaadha. Haalli immoo jireenya kanaa baay'ee qaala'e waan ta'eef isa fooyyeffannaadhaa fi dhuguma deemanii immoo waan ta'e godhatanii boru gaafa duraa jalqaba jechuudha. Yookaan iddoo manaa bakka bultii bichaa qabu achirraan immoo deemama sirriidha deemamee achirraan immoo bakka hojiitti tarkaanfachuu jira. Incoo achirraan immoo kan naqatee hin deebinan amma sunis naqatee akkatti dhumu maaliifii horii ofii ofirraa fixuu ta'a malee. Kanaaf ammaa fi asaallee sitti hin dheerachuu. Anis kaa'uun qabadhee amma dhufee fi maatii hafee kiyya sitti beeku ture. Amma kaallee qorxii koo beekee maatii koo akkamitti akkanii horachuu qabu. Akkamitti akkanii nyaata isaanii qopheessuu qabu. Akkamitti akkanii waan ittiin nyaatan qopheessuu qabu. Na barbaachisa maalillee qorxii koo beekee jechuudha. Amma akka har'umarraa hin ka'a. Kun jalqaba har'umarraa hin ka'e. Amma inni godhu qabu ijoolles barataadha. Anaa fi kun daa'ima kana malee homtuu hin jirasi. Daa'imni kun na duubarra irra jechuudha. Ishiin san deemtu achi amma ani immoo gaheen kiyya erga mana taa'ee teechuma nama faayidaa naan qabu. Maaliif waan hojjetamu hojjechee eeguun qaba jechuudha. Amma kan illee amma qopheessa. Kan argitan kana kun maal jedhuuni kana dinnicha jechuudha. Afaan keenya kun akkaataa inni qopheessee akkaataa inni muree jechuudha. Akkaataa muree tanaan amma akkaataa muree asitti qopheessee immoo kana jechuudha. Muree tan miqaaraa kunis guumanaan xiqqilliidha jechuudha. Kanaan muree isaan walitti makee tanan utuun qabaanin jedhuun amma qopheesse sa'aatii misaatitti qopheesseen tamaariin sun dhufaa. Ishiin soka sa'aatii 6tti baatee 7tti deeman deefu. Amma kaanis kana qopheessuun qabaanin jedhuun qorxii koo har'umarraan beekaa beekute hooyyaa eetanan hojjechaa jira. Maal godhe haalli jiruu biyya kana akkanuma waatu agabuu deema. Maal waa midhaan fudhatanii deemu nama maleera. Harkaan nu dhibee deemaa hojjechuun barooma qabu. Maal immoo namni hojii barachuun kaleechuudha. Duraan beeku jechuudha hojii kana amma kaanis
garaa hidhachuudha hojii kanaaf jechuudha. Maal baashii jiruun wanti nama dabartu hin beekan. Wanti dabartu hin beekanii baashii jiru kan deemudha. Makiinaa kan binnaadhaa fi deema. Jiruu fi jijjiirree wal jijjiirraa jechuudha malee waan biraati miti. Namni jaalatee yoo gisee tokko tokko laalu jechuudha. Namni maatii argatee wal jibbeetiin namni kan wal biraa deemu. Jirma tana fooyyeffannaa malee waan biraati miti. Ani garuu dheengadda wanti aaree garuu akkamitti natti himneedha akkamitti gattee deemteedha malee maaloo deemtee callatti ishee hojii fayyadamnaa irraati maatii keenya guddifnaadha sanitti dhugaadha. Ani kanaan aaree maa oduu natti himne deemteedha malee maashii bicha anoo oduu hin deeme kan jiraan lamaan hin oduu deemne hojjenne maatii nama illee adamne haggaa amma haala kanaan kaa qophii qopheechee eegaa jechuudha. Waan argatu itti daddabalee jechuudha. Dicha muree sirreessee fixee bakka deemicha jechuudha. Kana ka haalli muriitii guyyaa ittiin agarsiisamu guddisillee jechuudha. Nama raadhaa asuma keessa baradhaa. Albaashii waatu hojii dhalate namni jechuudha bishaan dhiqee kan dhiqee kana fataa godhe akkanatti hojjettee akkamitti har'a kan hojjette naanaa jettu yookaan viidiyoo inni irratti hojjechuu dandeessi. Ani isaan rakkatti qopheessitis addatti eegeen beeku waan ta'eef waan hojjedhu mashiin bira irratti yoo gargaare malee kophaa keetti hojjedhee hin beeku. Har'a mee maal akka ishiin jettu maal akka asirratti yaada kennitu hin gammaddi moo nyaatti waliin jaalladhee dhuftee waan ishiin dubbattu. Egaa kana fakkaata. Ammanis kan argamu qopheessee gara waan iddoo waan itti hojjetamu jechuudha. Waan itti hojjetamu isa qopheeffadhee sana garasitti deemetoo sa'aatii naannoo sa'aatii 5 ta'e bisaan gahaa jira. Kanan qopheessaa yaada kana qorxii koo beekan illee jechuu barbaada. Dheengadda gara malee aaree ani sirumaa sila manaan taa'uchaan ture. Maali gargala sangalte sila bariisaa nan bada. Namsaa ulfaatu namni yaada baay'ee nama jala qaba. Namni yaada namni namaa kennu namni yaada namaa hin deebine immoo dura akkam akka ta'u yaadachaa deemudha. Kanaaf anan indee yaada san madadaa dhiise dangatee amma akka marii barbaachisaa argasiis ishee mariidhaa mari'annaadha waan jiru mari'annaa badii kee jettee duraa na dhoggitee na dhogginaanan dhokadhee deemee garuu immoo ani achi ooluuf isaan deeme ashaaraan isaan kennine honakkiin hojjechuu didee kanaaf anan ture bormoo barnoota hin jedhanii kanaaf an tureettee bakka galusi kophaa keessa hin galuu gales immoo dura akka anan jedhuun ijoollee geetoo keetoo dhufettee afoo qaddamtee dhuftee ijoollee duubarra waamte. Kanaafi anis nan dhiisee dhiifachuudha jechuudha ammaaf. Ani kana qopheessee mee namoonni hojii nama jedhe kun gaariidha moo lakki badaadha namoonni waan jettan komintii keessa sinan eeggadha. Lakki hojii kana kamatti itti fufuu jettanis lakki immoo dhiisisiin baasu karaan kun soo jettan sinan eeggadha. Ammaa fi haalli muriinsa kiyyaa
akka maal jettu nan guddise moo nan xiqqeeche moo maal jettu asirratti jechuudha. Haala kanaan jira jechuudha. Haala kanaa yoo argitan itti mul'achaa jira. Kun dinnicha nufanii. Kun immoo muree tan asirratti gad naqe jechuudha. Kanaan jira. Haala kanaan jira jechuudha innillee. Egaa kana haala kanaan qopheessee sa'aatii misaa waggaa ga'e jechuudha. Hojjedhee ka'ee tanan sa'aatii misaatitti sinan waamaa akka dhuftanii nan qopheesse kana wajjin qoodannu jedha. Egaa hangasii fi agareen gara hojiin deemaa hangasiif turtii gaarii sinan waamaa yaada keessan nan eeggadhaa waan naan jettanii jechuu barbaadatan ammaa fi viidiyoon koo asirratti dhaabata waan dhaggeeffattan.